kitaaba. Sagaleen kitaabaa sagalee beekumsaati. Kottaa karaa sagalee kitaabaatiin barannee wal barsiifna, wal jajjabeeffanna, beekaa taanee biyya keenya jijjiirra. Dubbisa gaarii. Wal dorgommii okkotee fi eelee. Yeroo durii okkotee fi eelee gola keessa taa'anii waliin haasa'aa turan. Haasaan isaanis waa'ee cimina isaanii ture. Eeleen okkoteetiin ati akka koo cimaa miti. Ani kunoo halkanii fi guyyaa abiddarra taa'ee ciminni koo mirkanaa'eera jedhee of jaje. Okkoteenis dabaree isaa eeleetiin akkas jedhe. Ani immoo jabinni koo waan meeqaan kan qorame bishaan natti guurratu yoo barbaachisaa ta'e abidda irra nan taa'a. Kanaaf jabina ati natti hin qixxaattu jedhee itti of jaje. Otoo walitti dhaalachaa jiranii waan tokko gochuuf walii galan. Innis dorgommii utaalchaa taasisanii abbaa jabina caalu ilaaluuf walii galan. Eeleen ammas irra deebi'ee utaalchoos ta'u ati amma koo hin utaaltu jennaan okkoteenis dabaree isaa sii gadi hin utaalu jedhee walitti dhaadatan. Kanaan booda haala jiru hunda mijeeffatanii bakka utaalchoo raawwatanitti argaman. Seera adeemsa utaalchoo isaanii keessattis kan utaalan erga takka akka ta'e walii galan. Kanaan booda wal cinaa dhaabbatanii gamanaa gamatti erga takka utaalan. Yeroo lafa ga'anii wal ilaalan lamaanuu bakka adda addaatti caccabanii lafa nam'aniiru. Lamaanuu gocha isaanii achuma ciisanii gaddan. Akkas jedhaniis ofitti mammaakan. Hudduu malee surree, ayyaana malee qoonqoo, quufan malee utaalan malee hin caban jechuun ofitti mammaakan jedhan jedhama. Okkotee moo eeleetu balleessi jettanii yaaddu? Waan isaan wal dorgomuuf irratti walii galan akkamitti ilaaltu? Dorgommii kanarraa eenyutu fayyadame jettanii yaaddu? Barreessaan Beenyaa Dhaabaa Hordofaa Kitaaba jedhama.